Yoya ammas yoya ilmaan ayyaa bika jirtan marattu nageenya keenya ka waaqaa ka oromummaadhaa ka onni raamadde sanaadha qabu. Warra sanii bareefillee akkam nuu bultan nagaa nuu bultanii saniin janna. Warra sanii dheefillee akkam nuu bultan. Salaamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashabar kafuune nooru aribu qaribu anaa dhufu. Welcome to Shabboo Media hundi keessan ilmaan ayyaa. Ana guyyaan gaa guyyaa tumsaati. Guyyaa rarraa guyyaa gumaataati. Fi akkanumatti illee guyyaa galateeffannaati jechuudha yoo gumaachaniif illee guyyaa seena qabeessa kana beeytee arraa keessummaa jajjabdu jaalbiloo fi akkanumatti illee jaalguysaa qabannee sanii dhiyaannee jirra. Ilmaan ayyaa guyyaa seena qabeessa kana nuti illee akka Shabboo Miidiyaatti carraa harkannee burqa beeytee buufata fayyaa burqaadhaaf dirmachuu keenyaaf hedduudha carraa qabeessa hedduudha ittiin boonna. Isanillee gaa sheeriidhaa fi gumaataanillee akka nu waliin dhaabbatan abdii guddaa qabna. Meegaa odoo hin turre kallattiidhaan keessummoota keenya qaalii simannee kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seenna. Jara nagaa bifaanillee nama dhibdii adda isan baasuun gaa mee hangafni eenyu hangafa irraa jalqabnu. Mee hangafni ayyee bareedaadha. Hangafni ana billoo daa'imummaatoo guyyuma keessaa akkana ta'e akkasi jaalaal Shabboo bagana kaan jiraatte hedduu siiniin boona dhugaa hedduun fagootti si dhagaa ture siin argaa si gaayyatti miidiyaa irratti hedduun si galateeffadhaa si hedduu fayyaa ta'e hedduu dadhabde hedduu ifaajje hawaasa kanaaf. Aye jaalguysaa keenya ulfaadhu galatoomi jaalbilloo har'a qottisuun ati guyyaa biraatti inshallah dargaggeessa biraa tokko barbaannee hangafummaan si dhaleessina. Meegaa hawaasa keenya nagaa naa gaafadhu. Tole hunda dura galatooma isin hundinuu qopheessitoonni qophii sagantaa Shabboo Miidiyaatii fi akkasuma immoo warroonni burqaa buufata fayyaa burqaa irratti hojjetaa jirtan hundinuu waliin ta'uudhaan sagantaa kana qopheessitanii akka nuti yaada asirratti kennannu haala bareedaadhaan nu waanjessuu keessaniif hedduu galatoomaadha. Egaa Shabboo Miidiyaan bifa waliigalaatiin hojiin isin hojjetaa jirtan rakkoo saba keenyaa gidiraa uummata keenya irratti raawwataa jiru biyya keessatti biyya ollaatti dhugatti akka miidiyaa agartee lubbuu qabuutti saba kanaaf sabboonummaadhaan quuqama qabdaniif wanni isin hojjetaa jirtan galanni keessan lakkaawamee dhumuu hin danda'u. Bilisummaadhaan isiniif haa galu fayyaa ta'an jaa jechuudha. Ayyaagaanollee beektee yeroo teessan aarsaa gootanii guyyaa seena qabeessa kana beektee birmannaa amma dirmachuu guyyaa gumaata beektee buufata fayyaa burqaadhaatiif asirratti qooda keessa gumaachuu dhufuu keessaniif ulfaadhaa galatooma isaniin jenna. Ilmaan ayyaagaa dhihaadhaa hundi keessanuu amma kallattiidhaan gara sagantaa keenyaa seenna. Duuba albuunni hundinuu beekaa dhugaa isin yoo maqaan hundinuu dhagaa jechuudha daamnis dhagaadha daamendis dhaguma ammoo dhaguma kanaatu walirra dhagaadha jechuudha. Hoggaa beektee lafa qabsoo ibnees gaa lafti hundinuu lafa ammoo lafti beektee akka naannoo sanii akka lafa sanii ammoo lafa beektee seena qabeessaa ni takkatti jechuudha. Egaa makkaanis biyyumaa jechuudha. Beektee Madiinaas biyyuma ammoo qooda qabdii jechuudha waa hunda rabbi wal caastisee uume dhugaa rabbi ibsuudhaaf lafa Oromiyaarraa lafti beektee akkoo maqaa isiidhaa burqatti burqaa beektee qabsoo Oromoodhaa burqaa Oromummaadhaa burqaa sabboonummaadhaa tan taate lafa kaan yaasanii tajaajilu natti hin fakkaattu. Addi bilisummaa Oromoodhaatis hogganaan keenya tokkolleen halafa san keessatti hin qabsaa'uun hin jiru jechuudha. Jaalgalaa sadii bu'ee fudhanne jaarraa abbaa gadaa fudhanne mee abbuun fadhee maqaa haadhoonu jechuudha. Mee seenaan beektee qabsoo uummata Oromoodhaa tan naannoo kanarraa dhiifnee irra dubbachuu dandeenyu ittiin boonnu hin jirtu. Uummanni kun irra ciche irratti illee obsee aarsaa gurguddaa illee irratti kafale. Haati ilmaan torba qabsoo Oromootiif laatte arrammoo karaa dhabdee buufata fayyaa dhabdee ilmaa beektee karaa duutiinis waan nama dhibdu jechuudha.
waan nama dhibtu yeroo arra beetee guyyaan arraa kuni guyyaa beetee buufata qofa irraa dubbannu miti guyyaa hawaasuma sanuu galatoofannullee dhiifamallee gaafannu jechuudha akka shabboo miidiyaatti yeroo gumaachitan hawaasa kana dhiifama gaafataa gumaachuu qabna because gumaanni keenya gahaa miti jechuudha irraa turre yoo dhugaa rabbii ibsuudhaa taate meegaa jaalbilloo dhiifa wajjin gara keetiin haa jalqabu beetee umriidhaan ta'uu baatu siyaasanni hangaftana fakkaata goisallee na uffalcha jeetiin abdii guddaa qaba duba lafti tuni adeeroo namnummaan qabsoo Oromoo keessatti hirmaate namni hawaasa san aannan isaarraan dhugin gaala isaarraa beetee foon irraa nyaatiin kana hawaasi san dahoon ta'iniif jira jechuudha seenaan adda bilisummaa Oromoodhaa seenaan jaarraa abbaa gadaa galaasaa dirbo hoggoroonni hundinuu dolokkoone namni hawaasni khoni hin keessumachiisin hin jiru ammas waan nama ajaa'ibsu keessa namni naannoo sanitti hawaasni kun dabarsee diinaa kanneen hin jiru jechuudha qabsootiin ni suuqofaa miti bikka hedduutti namni ni hidhamaa jechuudha bikki namni dhaqeetti ni hidhamne dahoon dhibbarraa dhibbatti amantummaadhaan aantummaadhaan qabsoo Oromoo garsiifte naannoo kana naannoo kun dubaga seenaa jabduu qaba qooda guddaa nu biraa qaba mee jaalbilloo seenaan adda bilisummaa Oromoodhaa seenaan qabsoo hidhannoo Oromoodhaa hawaasa kana alatti wanni himachuu hin dandeenyu jirti Jalguisa ana folchite itti fufi soo folche itti fufi tole ayye fayyata ulfaddo jal gamme galatomi dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee naannoo kanaa gartee jechaan ibsuun nama rakkisaa gara duubaa xiqqoo si deebisuudhaaf qabsoon bilisummaa Oromoo dura 73 yeroo jaal elemoon jalqabamu 74 carcaritti rasaasni dhufee jaalala achirratti wareegamanii dhaabbate qabsoon hidhannoo Saayilii jalqabaachuudha. Saayiliin lammaffaadhaa bara 1976 gara dhumaatti agartee sooressa jaarraa abbaa gadaatii fi jaal mul'isa abbaa gadaa nama lama ta'anii awwadaa irraa dardara afur fittiidhaanii nama jahan sulula gobeellee kana seenanii gobeellee kana keessa gara baatii 3 4 5 6 turanii qawweelleen qabanii sana booda osoo achi ta'anuu qawwee mukarraa tolfanna jedhanii osoo yaadanuu gara carcar kana naannoo elemoo ture kana oduu dhaga'anii achirraa carcaritti deemanii carcar keessa naannoo waacuu kana qawwee kilaash 2 fi rasaasa firii 15,000 harkatanii achirraa ka'anii gobeelletti dacha'anii gobeellee keessatti rasaasa dandaa'e kana cirracha gobeellee kanaan irraa riganii irraa haxaawanii haxaawwatanii gobeelluma kana keessa turan yeroo hanga tokkoof. Amma yeroo kana keessatti dhuma Hayila Sillaasee kufaatii kanaa fincila wayitu ture naannoo Battannoo kanaa bulchaa Jaafar Ayyuusuf illee qabanii hidhanii amaarri kun ijoollee warra aanan gurguru warra midhaan gurguru kanaas karatti reebuun waa godhutu ture. Waan kanarratti uummanni aanaa Battannoo kun fincila kaasee karaa Battannoo dhufu adireedhaarraa dhufu kana cufanii magaalaa kana nuutu qubsee amaaratti waan gurgurinaa irraan bitinaa hajuu karaa qabanii turanii waan kana gartee mangudtummaa warra Orfoo Jiloofaatti fidanii uummata kana karaarraa galchanii lolallee ture yeroo sanitti makiinaa warra Adam Yusuffaa gubanii makiinaa kanarraa balaastiraa makiinaa kanarraa mancaa tolchanii qottoo tolchanii kanaan amaara dhawaa turan namoota lola san keessatti harkaan amaara handoodee jalatti dhokatee qabee rasaasa kanaan dooraa galmoo jedhanii miila kanaa dhawamee amaara lama kanatti rarraasee tokko jallisee miila kana dha'ee beektaan na dirmadhaa jee mancaan irratti ciraa turanii kanaaf waan kanarratti gartee uummanni kun fincila maqeeroon booda godhaa turte kana yeroo sana godhaa ture hardaa 82 qaba ture Baddannoon yeroo kana amaarri gartee namoota fincila kana erga nagaan dubbiin kun xumurame booda namoota qabsoo kanarratti hirmaatee fi waa godhaa ture kana mana hidhaatti guuraa turan amma kana manguddoo wal gaafattee oduu gobeellee kana dhageenyaan Baddannoo kanarraa walitti dhufanii manguddoon Baddannoo burqaa walitti dhufanii tokkuma waliin naannoo kuni waliin mari'atanii jara kana fiduudha qabnaa jaanii ergaatti erganii jara kana gobeellee fuudhanii fidanii Baddannoo kana ganda Jaalguisaa faa Manyoo jaaniini Ganammi Gobeentii hara dannabaa naannoo kana qubate jechuudha kun naannoo kana qubatanii qabsoo jalqaban yeroo qabsoo hidhannoo bifa haaraan amma lammata jalqaban warroonni yeroo san keessatti namni baratee istiqaadhaa namni baratee kan aanaa Baddannoo keessa jiru amma qabsoon kun as dhufuudha warra akka Jaalburisoo
Jaalqindeessaa Sirneessaa, Jaalbillisaa Ammadii warri dirree dhawaatti haayiskool qaraa jiruu fi yuunivarsiitii miila ol kaa'e hundinuu jara kanatti dabalamee qabsoon asirratti gad dhaabbate jechuudha. Hidhannoo marraa lammaffaadhaatiif jechuudha. Lafatti gad dhaabbatee qawwuma lamaan kanaa yeroo uummanni kun rakkatu maarchi yookaan bitooteessaa baatii 1977 halkanirraa za'a sadiitti magaalaa Baddannoo tana dhawanii nama 4 ajjeesanii qawweellee hanga tokko fudhatanii hidhamtoota geroo kana walitti qabamee hidhame nama 149 hidhaa keessaa baasanii achumaan gaddacha jechuudha. Rasaasni lammaffaadhaa kan bilisummaa Oromootiif dhuka'ee kan xirroodhatti aansee kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiif dhuka'ee Baddannoo lafa kana keessatti dhuka'ee jechuudha. Yeroon gartee geesheen dallaaliin geessee wallaaliin ijaanee sirbamees guyyaa kana ture jechuudha. Kanaaf amma asirraa ka'ee warri kammaa jaalguussaatis hedduun ijoolleen naannoo kanaa hedduun qabsoo kanatti makamanii humna waraana kanaa gabbisuun cimsuun akkuma ati jette kana itti fufee gujuma kana ammallee rasaasni achirraa ka'ee guyyaa maarchi 4tti Baddannoon dhawamee maarchi 5tti ammallee ganamni dhawamee nama 50 ganamni magaalaa ganamni xiqqoo burqaa fi Baddannoo jidduu jirtu takkaa jira magaalaa kana keessa leedha. Hidhamtoota nama 50 manidhaatii baasanii kanarraa kan ka'ee qabsoon asitti jabaatee uummata kana keessa gad dhaabbate. Uummanni kun akkuma ati jette sana qabsoo kana fitti fuudhee erga yeroo sana qabsoo kana fitti fuudhan asirraa qabsoon gammoojjii keessa gad bal'attee lafa kana keessa kan qabsoo kana tursiise kan qabsoo kana oomishe akkuma ati jette burqaa ta'ee kan qabsoo kanaaf wanna godhe bosonni Oromiyaadhaa bakka biraarra bakka kana jiraateetii miti. Bosonni guddaan yookaan gaarri yookaan bishaan yookaan laggeen addaa jiraateetii miti. Kan lafa kana keessa nama tursiise kan qabsoo utube uummata lafa kanaati. Uummata kanaatu qabsoo kanaaf dahoo ta'e dahannoo ta'e nyaataaf dhugaatiidhaan bira dhaabbachuudhaan ilma itti kennuudhaan intala itti kennuudhaan abbaa itti kennuudhaan adeera itti kennuudhaan eessuma itti kennuudhaan julmaadhaan uummanni kuni qabsoo kanatti hirmaate jechuudha. Waan warra tokkoo fi ganda tokkoo fi ilma itti kennanii hafanii miti. Akka jirutti miseensa qabsoo kanaa ta'e uummanni kun ijoollee daa'imalleetu maqaa qabsoo kana ta'e jechuudha. Qabsoo kana ofitti fudhatanii qabeenya ilmaan isaanii jenereeshina dhaloota sadiitu qabsoo kanarratti hirmaate. Warra qabsoo kanaan ibiddi dhaameetu jira. Ibiddummaa warri isaanii guutuun dhaabameetu jira. Qabsoo kanatti wareega qabeenyaa ka ilmaa ka intalaa ka abbaa ka eessumaa ka akaakoo waliin bakka takkatti qabsoo uummata Oromoo kanaaf gumaacha. Nama qofaa miti. Lafa sanilleetu qabsaa'e. Bosona lafa sanii muka lafa sanaatu dahoo ta'eef namaaf. Laggeen lafa saniitu dahoo ta'eef. Mukeen gaara keessaa ogomtiidhaa fi bishinqilleedhaa fi kan adda addaatu nyaata ta'eef. Kun hundinuu dahannoo ta'ee uummanni kun qabsoo Oromoo kana uummata ifiifuu rakkoo qabu rakkoo sana keessatti qabsoo kana firratti fuudhanii waraana guddaa qabsoo bilisummaa Oromoo guca sadarkaa lammaffaa achirraa ka'eetu Oromiyaa guutuu keessa gara Harargee Gundaatti gara Arsiitti gara Shawaatti gara Baaleetti qabsoon bakkirraa marge achi jechuudha. Asirraa babal'achaa ture. Seentariin kumaandi poostiin qabsoo bilisummaa Oromoodhaa hanga 91 hanga dhumaattuu bakkirraa deemaa ture achi jechuudha. Kanaaf uummata kanaatu arraan tana kaleessaas dagatamee ture uummanni kun. Qabsoo kana Oromoodhaaf qooda gartee leencaa kennan. Qooda guddaa kana gumaachan. Saba Oromoo biraa uummanni kun kan beekuu fi kan beekne irraa galata qaban. Galanni namaa yoo danda'an galata namaa ni galchanii jira. Yoo dadhaban ni himanii jira. Galanni bade haaloodha. Haaloon badde yereenyaa jette Oromoon. Kanaaf waan uummata kanaa hoggaa dubbannu garaatu nu hammaatu. Uummanni kun xiqqaa qabsoo kanatti guddiseeti madoo qabsoo kanatti wal'aanee qabsoo kana asiin gahe dawaa magaalaatti fidee itti rakkatee qabsoo Oromoo kana asiin gahe nama jiraachisuun laafaadhaa miti nama tokkoo miti nama kumaa miti nama dhibbaa miti namoota kumoota hedduun lakkaawaman gargaarsi qabsoo Oromootiif alaa doolaarri dhufaa ture hin jiru hanga 91 booda malee ala namni beeku hin jiru uummata kanaatu itti rakkachaa ture ahaawwitti nu ahaawanii harkaan dhagaarratti gammee dhagaarratti harkaan dubartiin daa'itee waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa turte mooyyatti tumtee harkaan waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa turte. Ilmaa fi gootitti dhaltee dabarsuu qofaa miti. Bishaan amna sa'a 3 za'a 4 5 duydatti deemtee waraabdeeti qarree keessaa bishaan waraabdee waraana dheebotee karaa yaa'u kanatti kennaa turte. Kan yoo walii deebite boru malee achi galuun hin jiraanne jechuudha. Bishaan kun naannoo san keessatti akka dhiigaatti lakkaawama. Amma bishaan yoo dhayitee ganda gaafatte yaa ijoollee teenya irra bishaan waata kan qabnu hurreen dhiigaa jaan.
Dhiiroo gandana bishaan qabdanii bishaan noo baasatti kurreen dhiiga jechuun hangam takka akka bishaan biyya bakka san keessatti baalii inni qabu. Si gala jechuun kurreen dhiigaa jala. Bishaan kurreen dhaphii wayii jechuun kurreen jechuun waan xiqqishoo buusaa wayii tokko kurreen dhiigaa hanga dhaphii sanillee hin qabnudha gartee ugaan qabna. Maaliif za'aa sadii afur qarree keessaa deemanii waraabanii jechuudha. Kanaaf uummanni kun haala sanaa wajjin ba'aa rakkoo uumama jireenya isaanii irratti ba'aa qabsoo hidhatanii qabsoo kanaa wajjin akkasi kufaa ka'anii guuca qabsoo kanaa ta'anii qabsoo Oromoo kana bakka kanaan gahanii jechuudha. Qabsoo irratti illee akkanatti miidhamanii horii isaanii horii waggaatti gammee horiin waggaatti marruma takka dhala. Horii waggaatti marraa tokko dhalatu kana kaarraa tokko keessaa yeroo waggaa tokko keessatti horii 9-10 qalannu qabna jechuudha kaarraa nam tokko kana keessaa. Waan nyaannu qabnu gaa isaanis waa takka wannan qaba walumaan qabna beekan jechuudha. Keenya keessanii hanga nuti jirtanitti ijoollee teenya beelootan hin dhumtan jaallata. Sangaa kennaa, goromsa kennaa, masheena kennaa, re'ee kennaa, korbeessa kennaa, gaala kennaa. Kanaaf qoonni qabsoo Oromoodhaa biyya alaatiin akkamma Oromoon baay'inaan biyya alaatti bahee qabsoo gargaarra waan jiru kana hin turre. Duyda qabsoo kanaa qonyee qabsoon duyda uummata kanaa qonyee uummata kanaarra turte jechuudha. Kana biraan osoo nuti akkana godhaa jirru diinilleen guyyaa dhufee yeroo kaarra uummata kanaa saamuu qaba. Waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jenni kaarra guutuu horii 100-102 fuudhanii mooratti galfatanii guyyaa rabbii keessa qalachaa oolan jechuudha. Keessaa fixanii horii ija qabu keessaa qalatanii sangoota goromsa masheena qalatanii fixanii waan afichi dhiisanii uummanni kun kalma fudhata. Isiniif akkana ta'an hin jiru jechuudha. Kanaaf uummanni kun uummata akka malee miidhama. Yeroo magaalatti ergan uummata kanaa dawaa fidee dhufa, kophee fidee dhufa. Yeroo achi gaddeemu nama meeqaatu kophee fi dawaa wajjin qabamee dhumaa ture. Kaniin osoo hin dubbanne biran kunne maamman nagayoo nama jaamu nama gartee kophee waraanaa bitee deemu gaara gaafaa kana keessatti qabamee mataa isaa dhagaa gubbaa kaayamee rasaasatti quudhuu dadhabamee hidhanii dhagaarra kaanii dhagaa harka lamaan fuudhanii mataa isaa dhagaarra buusanii mataan isaa surriin isaa achitti bashatte jechuudha. Kophee waraanaa bitee deemtaadhaan jechuudha. Kanaaf uummanni kun uummata akkasitti miidhame. Qabsoo Oromootti illee akka wareega sadarkaa olaanaan high sacrifice kafalanii gara diinaatti illeedhaan uummata jibbamoo fi diinilleen akkasumatti jaarsa isaanii hayyuu isaanii qabaataa isaanii qoratee adamsaa ture. Uummata ilaalcha tokko mootummaa Itoophiyaa kamuu biraa'uun harkatanii jechuudha. Waan tokko kaniin osoo hin tuyne biran kunne lafti amma hedduun isaa nuti keessatti guddannee qabsoo kana gaggeessaa turre hedduun isaa Sumaaleen fudhatamee jira. Arra Sumaaleetu qaba. Lafa san Sumaalee qotachaa jira, bishaan san Sumaaleetu dhugaa jira jechuudha hedduu isaanii. Waan isa ajaa'ibsiisu amma gaara mul'ataa kana keessa aanaa 6tu jira. Aanaa gaara mul'ataa 6tu jira. Aanaa 6 kana keessa aanaan amma gola odaatii fi qumbiidhaa kun lamaan keessaa tokko jechuudha. Aanaa kana asii fuudhaniiti malkaa bal'ootii wajji walitti hidhan. Amma akka seeraatti sila akka heera Itoophiyaatti nama 100,000 paarlaamaa Itoophiyaa nama tokkotu bakka bu'u. Garuu amma aanaa kana fuudhaniiti amma malkaa bal'oodhaa fi naannoon kun gadaadha. Iddoo tana lagaraa misiitu jira. Karaa walitti hin dhufanuun jiru. Malkaa bal'oon ol cittee qallattee gad dhuftee iddoo tanaan gad dhufti malee raammisirraa ol cittee gadii olii sanitti hafte jechuudha. Kana fuudhaniiti aanaa kana walitti hidhan. Eenyu kaba kabuu isaaniitu takkaatti himanii hin beekamu. Bara dheeraadhaaf Sufyaanaa Makkanaatu maqaa sani achi taa'aa ture. Sufyaanaa Makkaa faayinaansii ministeera Itoophiyaa ture kana. Naannoo sana yeroo dhaqoo. Akkuma qoratanii bakka bu'aa yeroo amma Somaaleen akkasii loltu sana akkuma qorataniiti paarlaamaa keenya nama bakka bu'ee kana bira dhayina jedhanii uummanni kun rakkatee gaala gurguratee re'ee gurguratee asii gaa nama gammoojjii sanii ka'ee Finfinnee dhaqu laale nama lafa hin beekne kana rakkatanii Finfinnee sana dhayinee ijaarsa kun. Hoggaa dhaqan gaa baatii 1-2 barbaadanii Sufyaan amma kan harkatan paarlaamaan keessan bakka isinii bu'u isaa inni mootummatti isinii iyyee mootummaa Somaaliyaa dhorkitu jedhanii fala barbaadachuu dhayite jechuudha manguddoontu wal filtee. Yeroo dhaqan gaa amma Sufyaan dubbisanii Sufyaan bara kanaa nuti kanatti gartee rakkannee dhufnee naannoo qumbiitirraa dhufnee rakkoo keenya kana sitti himachuudhaaf Somaaleen nu miidhaa jira kanaaf sitti dhufnee jedhanii itti himatan. Qumbiin tun eessaa hargee lixaati moo hargee baati moo qumbiin tun garam jirtii jee gaafa nu gaafatee jiran Sufyaan amma kun. Eessaa lafti qumbii jaan kun bakka tam jirtii jee nama gaafatee jechuudha. Uummata rakkatee gaala gurguree re'ee gurguree kan maqaa isaaniitiin waggaa 20 meeqa achi keessa taa'ee mindaa nyaatu uummatarraa bakka bu'e san hin beeku ture jechuudha. Uummata sadarkaa sanitti the forgetting people jechuudha mootummaa Itoophiyaatiin. Sirna kamiinuu jechuudha. Kanaaf aanaa 3 walitti hidhanii bakka bu'aa tokko qabaachaa ture jechuudha.
bakka bu'aan sunuu isaan hin beeku inni maqaa isaaniitiin achi taa'aa jira jechuudha. Lafa sanuu jiraachuu Oromiyaa keessaa'u kaartarra jiraachuu isaatu nama hin beeknetu bakka isaanii bu'ee maqaa isaatiin Finfinnee taa'ee horii nyaachaa ture jechuudha. Kanaaf uummata sadarkaa sanitti mootummaanis dagatamee arra qabsoon Oromootis waa qabaattee bakka san geessee uummata kana haadhaadhiyyuu hin dandeessu. Duuba uummanni arraa dubbataa jiru kuni uummata akkanatti qabsoo kanaaf miidhamee hambaa qabsootii fi hambaa qabsaawotaati. Lafa seenaati. Uummanni kun madda isaanii summiin itti naqamtee summii san dhugee nama dhumaa ture. Diinni summii itti naqee ABO'tu dhuga jedhamee galaanatti summiin naqamee eela isaaniitti summiin naqamee nama dhumaa ture. Uummata julmaadhaan rashanamaa ture. Uummata qabsoo Oromootiif sakrifaayisii akkasii gaafateetu arra waan biicuu xiqqaa tokko dawaa xiqqaa tokko Ameerikaarraa as nuu fidaa jedhee nu gaafataa jira jechuudha. Wanni kun uummata kanatti waan xiqqaadha. Wanni kun ammaas waan gartee ijoollee naannoo sanii dhalatte. Ijoollee aanaa goloodaa, aanaa mayyuu yookaan naannoo baddannoo yookaan kana dhalate laata. Wanni kun waan Oromooti. Uummata kanaatu gootaa fi gootitti lafaa fi lafee Oromoodhaaf jireenyaa fi lafa isaanii sana hunda wareegarraa dhumaa kafalee qabsoo kana asiin ga'e jechuudha. Arra uummanni jiru sun uummataa miti. Hambaa qabsaawotaati. Hambaa seenaati. Galmee seenaati. Galmee seenaa kana immoo jabeeffachuun kunuunfachuun arra dubartiin achi dhayite yoo waa dubbatte wayii miti. Harreen naannoo sanii wayii miti. Gaalii naannoo sanii ba'atti duudatti waan baatee hima. Harreen ba'atti duudatti waan baattee madoo gaaratti waraana nyaachiftee dubbattee osoo afaan qabattee dubbattee. Dhagaan lafaa mukni lafaa eelii lafaa jechuudha. Kanaaf uummata kanaatu waan nu gaafataa jira jechuudha. Kanaaf uummata kanaaf dhugumatti gartee qoonni isaanii kanarraa asirra baanee kadhannuufi miti. Asirra baanee gargaarsa kadhannuufi miti. Uummata dirqama qooda nu biraa qaban sana galata galchuufi qabna. Dhugaan seenaan boru bilisummaa booda yaadachuu danda'a. Wanti waan seenaa laalaatii miti. Arra biyya san keessatti jara keenya buseen qoftiin hanga isiin nama fixaa ture nutu beeka. Buseen naannoo sanii jechuudha. Garayaasaan waa'ee simpilii namni fayyuu danda'u kun namoota hedduu galaafata jira. Arrallee lafti sun akkasuma jirti jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa lafa seenaa, uummata seenaa hambaa qabsaawotaatii fi gootaaf gootitti achitti hafte. Arra ilmaan manguddoota gartee hadhaadiyyaa barbaadan kan ijoollee qaban 7-8 qabsoo kanarratti dhabanii arra naaffatanii bal'atanii arra bakka sanii gargaarsa barbaadu jira. Bakka taa'utti duuba ijoollee daa'imman haadhaaf abbaa qabsoo isaaniitii kennanii hadhaadiyyaa malee haftutu jira. Qabsaawota qaamaa irrate kan miilli cabe kan harki baqe kan ijji bayiqe kan arraan tana gammee deemee dalagachuu hin dandeenye meeqaatu arra uummata san keessatti baatee rakkataa jira jechuudha. Kun hundinuu waan laalamuu qabu. Hospitaala arra gartee hospitaala uummata dawaa kana geessuufi miti. Yoo tokkoon isaanii kana uummata san bakka sanitti manatti gargaaruu baanne. At least waan gamtaadhaan uummanni kun julmaadhaan bakka takkatti dhufee itti wal'aanamuu danda'u. Buufata fayyaa isaan fakkaatu tokko dhaabuuf hin barbaachisaadha. Mootummaa jechuu danda'a gariin. Mootummaan kanumaan isin hime sani. Kan uummata kanaa quban qabne. Paarlaamaa amma dhiyeenya kanarratti ergama Phiiphiin dhufte booda namni bakka san bu'ee filame. Kan keessa gabbu'ee durisumaan beekamee uummata kana nuraatti dhaqe jedhanii jaalgalaasaa jilboote kan naannoo san dhaqee bakka bu'e. Galaasaan hin turre akka kutee seenaan ayyadattuu dabree jira. Ergasii hanga ammaa namni tokko bakka san hin buune akkasumatti taa'u jira jechuudha. Kanaaf uummanni kun jara keenya uummata dagatamee jiru. Uummata nu qabu, uummata nu biraa qooda qabu, uummata nu biraa haqa qabu. Dhaloonni Oromoodhaa kan sagalee kana dhagaa jiru. Uummata kanaaf miidiyaa wannan dawaa sana buufata fayyaa buqqaatiif geessu qofa osoo hin taane akkamitti uummata sanaaf hospitaala isaan fakkaatu ijaaru. Akkamitti bishaan warra uummanni sun irraa dhugaa jiru gaafa sanuu kurreen dhiigaa arra gaadiraawutii goggogiinsa addunyaa dhufe kana wajjin rakkoo bishaanii kan uummanni sun qabu arra hangana jennee himuu hin dandeenyu. Akkamitti bishaan tokko 2-3 gooroo irratti dhaabnee uummanni sun ittiin hadhaadhiyyamuu danda'a. Akkamitti uummanni sun irraa dhuguu danda'a. Akkamitti gartee waan dandeenyu ala kanaa humna keenyaan goonaan waan dhalli Oromoodhaa kan bahaa kan dhihaa kan kibbaa kan kaabaa kan jiddugaleessaa tokkoon keenya of gaafannee deebisaa kennuu qabnu. Kuni dirqama seenaa Oromummaa dhalootaan nurra kaa'e keessaa isa tokko jechuu barbaadeetiin gabaabsaa. Ayyee jalbiloo galatoomii hedduu bakka hedduu nu geessite jechuudha. Hedduullee waa hedduu na yaadachiifte.